السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جزء كبجن توتا في جالة توتا هردو توتا OCM توبي نجني كي سامبران نجاجرا الحمد لله. إجا OCM توبي رتي ونتوتا باي تو كبر باجسو تاني كيسة تو UI إجار سمناتي ولكبته كسمس مشالة بيجا كأنه كيسة أرجمان غتيسا إسا تكرجم وفي مكان كرتشوا كتنته وديفنو خنا فكاته دويسا سامبران جو كي يعني هذا تما جيتشارا مال كنا كوفا أماس ديفنو خنا فكاته هدو أكاتا غافي كيسة نتيفي وفي كي يوام بيكو أبدان جري هدو ساكابات ديسني فيجر هم تمرقو بيكيات نوردفان أفير ركين وروني يورو جل كواتب كرو يوتيوب channel كان عرفتان سبسكرايب gochuu hin dagatinaa barreeffama diimtuu jala subscribe tayyatu tuttani mallattoo bilbilaa fakkaatu san yoo itti aansitan odeeffannoo nuti yeroo yerootti gadhiifnu kallattii maan daqiiqaa takka lama osoo hin geenne sin biranga odeeffannoo sin bira ga'urraa waan baay'ee akka fayyadamtanii fi akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Kanaaf yeroo muraasa keessatti subscribe naannoo 12,500 akkas geenne jira. Kunis hojii keessaniin maal kana qofa viidiyoo nuti guyyaa guyyaatti gadhiifnu like share godhaati hiriyoota keessan biraan ga'a. Odeeffannoo kana ofii keessaniif hiriyoota keessanis akka fayyadaman taasisa. Keessattuyyuu biyya ormaa teettanii biyya keessan keessatti mana tokko ijaaruu barbaadan meeqaan jalqabdanii meeqaan xumuruu akka dandeettan odeeffannoo kan hedduu isaa namoonni baay'een irraa fayyadamaa akka taatan natti simtanii jirtan. Keessattuyyuu warroonni mana lafa isinii binne akkasumas meeshaalee binnee isinii geessin akka isinii geessan haala isinii mijeessinii fi warroonni ijaarsa mana keessanii sadarkaa hanga ammaatti irra jirtan waa'ee kana babbareechitanii beektan. Ragaan keenya isaan kaniin warroonni odeeffannoo keenya sobsiisuu fi sobatti fudhatanii jettan isaan irra dhugaa taasifachuuf kan isaan irraa mirkaneeffachuu ni dandeettan. Egaa akkuma jalqabarratti ni kaasee biyya alaa teettanii biyya keessatti meeshaa barbaadan gatii inni jiru bitachuu kan immoo gatii dhugaa isaatiin bitachuu akkasumas immoo biyya keenya keessatti ijaarsa manaa dizaayina barbaadanii gatii madaalawaa ta'een ijaarachuu akka dandeettan ofii keessan ijaartanii nama ijaarsa maatii isaa ta'u nama biraa ijaarsisuu barbaadan gatii dhugaa isaatiin ijaarsisuu akka dandeettan akkasumas immoo sobamoo yookaan immoo qarshii keessan karaa tasaatiin nyaatamuu akka hin dandeenye beekamaadha jechaadha. Kanaaf akkuma kana dura darbe guyyaa har'as gaafii keessan kan akka gaafii hedduu keessanii kan ta'e mana luukii 50 bolokkeettiidhaan ijaaruudhaaf qarshii hammamiin jalqabne hammamiin xumuruu dandeenya yookaan immoo diizaayinii akkamii luukii 50 kana diizaayinii maal fakkaatu akka diizaayinii akkamii ijaaruu dandeenya akka jettan gaafii kanaaf deebii isaa haala bareedaa ta'ee fi haala dhugaa ta'e haala amansiisaa ta'e qabadhe isiniif dhufee jira. Irra deebi'uudhaan warroonni yoo jalqabate gara chaanaalii kana dhuftan subscribe godhaatii nu faana bu'aa. Egaa akkuma jalqabarratti isin kaasuuf yaaletti guyyoota muraasaa fi YouTube irratti waan kamuyyuu isin hin maxxansinii fi yoo na dubbisiisan jala dubbachuu osoo hin dubbatin turuun kiyyaan yaadatan kunis sababa tokkodhaa fi kanaaf sababa san jala darbuudhaan guyyaa har'aa irraa jalqabee jechuudha odeeffannoowwan barbaachisoo ta'anii fi gaafii hedduu keessanii kattan gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan waan beekuu qabdanii fi waan dhaguu qabdan hundayyuu isin biraan kan ga'an. Kanaaf Videoon gabaabaa hamma xumuraasaatti hordofaa mana kana ijaaruudhaaf muhammam barbaachisa bolokkeetti simmintuu qarshitoo jiru hammami meeshichi godhamu baay'inaan hammam ka jiru kallattimaan isin biraan ga'a jechuudha. Kanaaf videoon gabaabaa hanga xumuraa yoo hordoftani odeeffannoo hedduu bareedaa tokkoo fi mana luukii 50 kana ijaarachuu barbaadan 51 amma 52 3 fi 48 amma 49 50 kan fakkaatu manneen jidduu kanatti argaman yookaan baay'ee luukii jidduu kanatti argaman kallattimaan deebisa argachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf jalqaba sanii kaasee namoonni hedduun nagaafataa turuun keessan yaadatamaa jalqaba isaarraa kaasee mana kana faawundeeshinii isaa gaaf jalqabnu ka'umsa masaraata isaa gaafa kennu irraa kaasee amma xumuraatti qarshii hammam nu gaafata kan jedhu isin biraan ga'a jechuudha. Manni kun blokkeetiin kan ijaarame luukiin isaa 50 kaareen keessa isaa kaaree 66 akkasumas manni kun ammoo tuyyuu shintibeetii mana fincaanii alarraa qaba keessa isaatti kutaa bulan keessatti shaaworii fi manni fincaanii jira. Kana qofa osoo hin taane afoo isaa irratti seefti taankarii xuraawaa gosa garaagaraatti gannu jira. Kana qofaa miti jellisa laftisa seeraamii kan uffifamee fi gubbaan isaa jiibsamii koornisis harkaa tokkoffaatiin kan galfame akkasumas immoo qalamee dibame bifa bareedaa ta'een xumuroo kan immoo ijaaruu yoo barbaadan odeeffannoo isaa kunooti. Egaa akkuma jalqabarratti isin kaase sibiilatu barbaachisa jechaadha. Mana kanaaf sibiilli mana kanaaf barbaachisu abbaa seentimeetira 10 fi abbaa seentimeetira 12 jechaadha. Fiiroo abbaa seentimeetira 10 fi yookaan abbaa seentimeetira 2 gosa kanneen 12 kan gosa kanneen fayyadamu. Abbaan seentimeetira 10 beerga hammami abbaa seentimeetira 12 beerga hammam ka jiru isin biraan ga'a jedha. Abbaan seentimeetira 10 beerga 35 yoo ta'u abbaan seentimeetira 12 beerga 25 jecha. Yeroo kana beergaan tokko abbaa akkuma viidiyoo kana darbe guyyaa 4 dura isin gadhiiseetti gatii fiiroo isin gadhiisee jira jechaadha. Abbaan 10 amma akka ta'e abbaan 12 abbaa 16 abbaa 14 akkasumas abbaa 18 meeqa akka ta'e isin biraan gahee jira jechaadha. Kanaaf yeroo kana abbaan 10 qarshii 430 fi abbaan 12 qarshii 620 jechaadha. Abbaa seentimeetira 10 feerroo beerga 35 nu gaafata. Abbaa seentimeetira 12 beerga 25 nu gaafata jechaadha. Egaa abbaa seentimeetira 10 kana bituuf qarshii 15,000 yoo nu gaafatu abbaa seentimeetira 12 kanaaf ammoo qarshii 15,000 fi 500 nu gaafata jechaadha. Kanaaf istaafaan jira inni sibiila feerroo kana walitti hiinuun beerga kiiloodhaan gurgurama yeroo tan kiiloogiraamni tokko qarshii
saddeettama jechaadha. Walumaa galatti mana kanaaf beerga kiiloogiraama istaafaa kiiloogiraama 19 nu gaafata jechaadha. Walumaa galatti sibiila kanaa fi sibiila gosa kanneen lamaanii fi abbaa seentimeetira 10 fi abbaa seentimeetira 15 abbaa seentimeetira 12 kan jedhu kana walumaa galatti qarshii 30 fi 500 nu gaafata jechaadha. Itti aansuudhaan bolokkeettii nu gaafata. Manicha kana ijaaruudhaaf bolokkeettii 1850 nu gaafata jechaadha. Kan immoo baay'ina kana qopheessuu qabdan jechaadha. Mana 50 ijaarrachuu barbaadan taanaan bolokkeettii 1850 fi 50 qopheessitanii jennaan isiniif gahaa jechaadha. Yeroo kana bolokkeettiin abbaa seentimeetira 15 fayyadamuu qabna isiniin jedhee jira. Yeroo mana kana ijaaru abbaan seentimeetira 15 kun yeroo kana gabaarratti qarshii 9 gurgurama. Walumaa galatti bolokkeettii mana kanaaf gahu bolokkeettii 1850 kana qarshii 9 kanaan yoo binne qarshii 16 nu gaafata jechaadha. Qarshii 16 bolokkeettii nu gahuu ni danda'a jechaadha. Isa taansuudhaan simmintoo gaafata. Manicha kanaaf simmintoo jalqaba isaa kaasee mana fincaanii kan itti ijaaru seetti taankarii kan itti ijaaru mana keenya of keessa isaatii fi duuba isaa kan itti ijaaru walumaa galatti simmintoo kuntaala 60 nu gaafata. Yeroo kana kuntaali tokko qarshii 600 gahee jira jecha. Kuntaala 60 kana qarshii 600 yoo binne qarshii 36 nu gaafata jechaadha. Simmintoo qofa qarshii 36 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Itti aansuudhaan manicha kana malicha luki 50 kana hojii walumaa gala isaatiitti mana fincaanii qabate seetti taankarii alarraa qabate keessa mana keenya liishoo isaa qabate girgiddaa kan itti uffifnu kan immoo ashawaa kan itti rukunnu ashawaa siinootiraakii tokko nu gaafate jedhee yookaan siinootiraakii tokko qarshii 5,000 jira isiniin jedhee jira. Qarshii 5,000 kanaan isinii gahuu ni danda'a jechaadha. Naannoo tokko irratti akka odeeffannoo namoonni hedduun naa kennanii fi isin keessa odeeffannoo naa kennaniin fakkeenyaaf naannoo gara Wallaggaatitti siinootiraakii tokko simmintoon qarshii 14,000 waan jedhamutu jira jechaadha. Naannoo tokkotti gadi isaa kanaa oli fakkeenyaaf giddu galeessa naannoo anamatti hojjedhe kanatti odeeffannoo kana isinii gahaa jiru kanatti fakkeenyaaf gara Shawaa akkasumas immoo gara Arsii Baalee Shaashamannii hamma Adaamaatitti qarshii 5,000 hamma 6,000 gurgurama jechaadha. Magaalaa barbaadan san keessatti magaalaa Ashawichitti gurguramu keessatti kan ijaartan yoo ta'e qarshii 5,000 bituu isinitti ni gurgurama jechaadha. Kanaaf siinootiraakii tokko naannoo kamisoo jiraatan gatii keessanii wal madaalchiftanii naannoo gatii keessan jiruun manicha kanaaf garuu siinootiraakii tokko isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ika itti aansuudhaani mana kanaaf balbalatu jira. Balbala keessa manaa balbala tokkoo fi balbala alarraa kan sibiilaa fi kan mana garaa keessaa immoo kan muka MDF irra kan hojjetame jechaadha. Suuraa isaa kan amma asirratti argaa jirtan kan jechaadha. Kanarraa kun kaaree 12.5 akkas gaafata. Kanaaf kan alarraa kana qarshii 20 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Akka sibiilarraa hojjetamu balbala guddaa meetira 3 fi balbala xiqqaa meetira 1 bal'atu meetira 1 saantimeetira 20 bal'atu galchuu qabdan jechaadha mana kanaa fi kanaaf waliigalatti kaaree 12.5 gama biriitti yoo jijjiirru qarshii 12 jechaadha. Inni kun ammoo tokko qarshii 6,000 gurgurama. Walumaa galatti qarshii 26 balbala kanarraa fi kan keessa mana geessuu ni dandeettan jechaadha. Akkuma kana bira osoo hin darbine quantity kana akkuma herreegnu kun injira kamitti hojjisiiftani naannoo kamitti haalatti hojjetamu yoo hojjisiiftan garaagarummaa gatii amma tokko yoo qabaate malee meeshaalee manicha kanaaf barbaachisan kanaan ala wanta isin odeeffannoo biraas hin barbaachisu miti jechaadha. Kanaaf odeeffannoo kana fudhattanii gatii naannoo keessanitti itti hojjetamu fakkeenyaaf wantoota akka shawaa kunniin garaagarummaa xiqqoo uumuu danda'a qarshii muraasa irratti waan ta'eef naannoo keessan saniin herreegsiftanii gatii isaa yookaan immoo qarshii hammam akka isin gaafatu adda baasuu ni dandeettan jechaadha. Itaan usadaan balbala alarraa kun daawwiteetu gala daawwiteen isa qarshii 5,000 nuuf gahuu ni danda'a. Isa taansuudhaan hojii bishaan galfachuudhaaf mana kan ollaa keessan irra bishaan jiraatu bishaan achirraa harkiftanii galchuuf kan ammoo kan karaa keessan irra buusoo jiraatu isas galchuuf bishaan galfachuu ta'e elektiriikii mana keessan keessa haada maabiraatii harkisuu ta'e wantoota kanaaf kan kana fakkaatan mana fincaanii ta'e qarshii 25 isin gaafata jechaadha. Waliigalatti isaan kanneen kan hojjetamee fi herreega meeshaaleen kun gabaarratti gurguramu wal bira qabee akka isin hojjetetti qarshii 25 bishaan galfachuu elektiriikii mana keessan keessa harkifachuu fi mana fincaanii meeshaalee mana fincaanii isin barbaachisan kan alarraatiif kan keessaa walumaa galatti qarshii 25 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa mukatu barbaachisaa mana bolokkeettis ta'e kan mukaan ijaaramuuf mukni ni barbaachisa jechaadha. Lamaan keessaa yoo nafu akkana mana bolokkeetti ijaaramu gubbaa isaarra qorqorroo kan irratti dhabu muka fayyadamna jechaadha. Muka mana kanaaf barbaachisu qarshii 7,500 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Qorqorroo luukii 50 isiniin jedhee jira. Yeroo kana qorqorroon tokko gabaa irratti qarshii 290 gurgurama. Walumaa galatti qorqorroo 50 kan qarshii 14,500 bituu ni dandeenya jechaadha. Kan immoo qarshii 14,500 nu gaafata jechaadha. Qorqorroo luukii 50 ijaarra ta'e. Kanaa olis ijaarrachuu barbaadaniif warroonni kanaa gadi luukii baay'ina mana luukii 30 luukii 40 hamma 50 saa ta'u achi olis ijaarrachuu barbaadan gatii gamanumaan beekuu qabdan jechaadha. Qorqorroon tokko sadarkaa tokkoffaa kan ta'u qorqorroon baay'ee filatamaa fi cimina qabu qarshii 290 gurgurama jechaadha. Kana gabaa irratti
kanumaan herreeddanii baay'ina mana keessan yookaan luukii ittiin ijaartan kanaan adda baaftanii herreeddanii herreega isaa gama akkasiin gaafatu beekuu dandeettan jechuudha. Waan isarraa hafe ijaarsa mana hamma kamisoo barbaadan gama kiyya dhuftanii yoo gaafatan lakkoofsa bilbilaa isinii kennee yoo gaafatan odeeffannoo kamiyyuu isin biraan gahuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan mismaara mana kanaaf barbaachisa. Jibsamii isin biraan gaha jibsamichi manni luukii 50 yookaan immoo luukii 50 kanatti Balamaaf 50 jechaadha. Kaaree tokko qarshii herreega 250tiin gurgurama. Qarshii kun 2,500 isin gaafata jechaadha. Jibsamiin isa kun korniisii gubbaa. Isin ammoo kana isin barbaadda yoo ta'e kan difama kan laastikii isaanis laastikii isaanis galfachuu ni dandeettan jedha. Kanaaf kan jibsamee kun qarshii kaareen tokko qarshii 250 kanaan yoo reetan qarshii kun 2,500 korniisiidhaaf isin gaafata jechaadha. Akkuma odeeffannoo guyyaa darbe isin biraan gahe warroonni jibsamee korniisii jibsamee kan isin galchan herreega ofii isaanis isin gaafatanii meeshaalee biraa bittaa isin gaafatu qarshii kana herreedanii jennaani ofuma isaaniitii jalqaba rakkatanii hamma xumuraa isin dalaga waan ta'eef kana qarshii kun 2,500 qopheessina isaanumatu isin galchee isin xumura jechaadha. Diizaayina barbaadan intarneetarraa buustanii kan namaa kan dalagame irraa laaltanii ofii keessan irraa kaaftanii diizaayina isaan isin kennanii hojisiifatanii gatiin isaa tokkuma jechaadha. Sun filannoo keessan irratti hundaa. Itti aansuudhaan siraamikii ala isaarra fafoo mana isaarra ta'e keessa mana isaa mana fincaanii ta'e bakka siraamikiin itti barbaachisu hundatti galchuudhaaf qarshii 15,000 qopheessinaan isiniif gahuu ni dandeessa. Yookaan ammoo qarshii 15,000 hojjisiisa. Yoo hojjisiifachuuf ogeessa barbaadan manni akkana kanaan hojjetamee jira jedhaatii hojjisiisa qarshii 15,000 ol kaffalinaa fi isin jechuu barbaada. Qarshii 12,000 hojjisiisuu kan ammoo isin xumuramuu ni danda'a jechaan. Itti aansuudhaan kwartiisiidhaaf jechaadha qalamiidhaaf qarshii 10,000 keessa isaa ta'e hamma alarra isiniif gaha jechaadha. Qalamiidhaaf kan chaakii kan isaan jedhan kwartiisii kana jechaadha. Keessa mana ismuuzii fi alarra shakaaraa yookaan ammoo kan bocisaa ismuuziin taane jechaadha. Walumaa galatti qarshii 10,000 isinii xumuramu kan immoo hojjisiisuu ni dandeettan jechaadha. Itti aansuudhaan mismaaratu barbaachisa mana kanaaf gubbaa isaarraa jechaadha. Mana bolokkeettis ta'ee mismaara mukni keessa kanaaf jechaadha. Mismaara saanduqa 3 isin gaafata. Mismaara saanduqa 3 kana qarshii 1,100 bituu ni dandeettan jechuudha. Yookaan immoo isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Walumaa galatti meeshaalee mana kanaaf barbaachisan jalqaba isaarraa kaasee hamma ammaatti isin biraan kan gahaa ture kuma kan isinitti himaa ture kana gama qarshiitti yoo jijjiiru kuma gama bakka tokkotti yoo deebifnu qarshii 200,000 kuma 3 isin gaafata jechaadha. Qarshii 200,000 kuma 3 meeshaa kana bituu ni dandeettan jechaadha. Ogeessa mana kana isin ijaaru iddoo humna ogeessatti barbaachisu jalqaba isaarraa kaasee mana kana ijaaree xumure isin kennuudhaaf qarshii 70,000 isin ni hojjetama jechaadha. Kan ammoo kan guyyaan irree kan kaareen irree gatantu jira kan dheerina meetiraan kan irree gatantu jira kan guyyaan irree gatantu jira. Kana hunda walitti hojjedhe akkaataa yeroo kana gabaarratti ogeessonni ittiin hojjetanii fi manneen kana dura ijaaraman irratti hundaa'uudhaan yeroo isinii hojjedhu qarshii 70,000 isiniif ni dalagaan jechaadha. Walumaa galatti ogeessaaf kaffaluu dabalatee bittaa meeshaalee dabalatee mana luukii 50 kana jalqaba isaarraa kaafnee babbareechine bifa suuraawwan amma mana fuula iskiriin irratti argaa jirtan kanaan manneen kana fakkaatan kan kana caala bareedanii fi kan kana gadis bareedanii ijaaruu barbaadan mana luukii 50 jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti qarshii 200,073 isin ijaaramuu yookaan immoo ijaarsitanii xumuruu ni dandeettan jechaadha. Warroonni qarshii kanaa gadi qabaatan qarshii kanaan gaatii mana ijaarrachuu jalqabu. Kan ammoo warroonni qarshii kanaa qabaatan qarshii kanaan mana luukii 50 bifa ajaa'ibaa ta'een bareechitanii ijaarrachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf warroonni qarshii kanas hin qabne hamma kanas hin qabne hamma qarshii hanganaan geenyu hamma 2,270 kanaan geenyu hamma 300 geenyutti taa'uu osoo hin taane qarshii qabdanii mana jalaa ijaarrataa yeroo tokkotti ijaarsa manaa yeroo tokkotti ijaaranii xumuruun ni ulfaata waan ta'eef jalqaba isaarraa kaaftanii hanga xumura gaafa qarshii mana kana xumurtaniitti birrii irrumatti hojjetaa irrumatti argataa deemtan waan ta'eef ijaaradhaa. Kana booda meeshaaleen kamiyyuu ni dabala malee namoonni tokko gara keessaatiin kana gaafatan meeshaaleen kana booda hin hir'atamoo kan ammoo gatiin isaa kana gadi bu'amoo ol ka'aa jettanii kan gaafatan jirtan. Kanaaf deebiin isaa gamanumaan meeshaaleen kamiyyuu kana booda kan gadi bu'u hin jira jedhamee waan tilmaamamuuti. Kamiyyuu dabalaa deema waan ta'eef diinagdeen biyya keenyas gara makka deemaa wanta waliin argaa jirru waan ta'eef kanaaf yeroo kana ijaarrachuun irra baay'ee tokko filataman yeroo kana caalas yeroo kana dura ijaarrachuun filatamaadha. Warroonni mana kana dura ijaartan meeqan akka xumurtan beektani. Kanaaf yeroon kunis ammoo yeroo kana dhufu caala filatamaadha waan ta'eef waan qabdaniin amma yoo ijaarratan baay'ee tokko bareeda natti isin tola. Odeeffannaan isin biraan qabu isinis jira yoo oolchitan natti tola. Kanaaf akka odeeffannoo kanarraa kan ammoo viidiyoo kanarraa akka baay'ee tokko fayyadamtan abdii qaba. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebiin nageenya ittiin bakkuma jirtanitti isin haqa qabu. Irra deebuudhaan warroonni yeroo jalqabaatiif gara dhuftan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sabskiraayib gootan filattanii dhufuu osoo hin taane viidiyicha akkamiin nuti gadhiifnu filatee isin biraa kaasa jechaadha. Nuti wanta qulqulluu yerootti nu gadhiifnu kan filatee isin biraa kaasa namuu kanarraa fayyadama akka taatan ammoo abdii qabna. Hiriyoota keessan biraanis sheer godhaatu wal biraan gahu odeeffannoo kana keessattuu yeroo kana namoonni keessattuu warroonni biyya alaa jirtan namni kamiyyuu mana ijaarrachuutti kan hajamne hin jiru waan ta'eef odeeffannoon tun nam hundayyuu ni fayyadde nam hunda biraan yoo gettan fayyadamaa ni ta'an jechaadha. Kanaaf viidiyoo biraatti namoonni itti nagaan nu turan nageenya keenya bakkoo jirtan isin haa qaqqabu.
odeeffannoo dabalataa lakkoofsa bilbilaa inni dura hin dalagu waan ta'eef isaan argachuu hin dandeettani. Lakkoofsa bilbilaa amma fuula iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan yoo naa bilbiltan argachuu dandeettani. Gara intarneeta telegiraamii fi iimoodhaatinis waasaappiinis dabalatee hin argachuu ni dandeettani. Gaafii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan koomentii jalatti kan achirraa hafe ammoo karaa amma isin jedhe kanaan na biraan gahuu ni dandeettani. Viidiyoo biraatiin hamma walitti nuti kenna bakka wanti jirtan.